عم عنامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة اجتمع بها مراد التوحيد واستتب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجيب عنه لكل من عابه وسب. تبت يدا أبي لهب وتب. وعلى أبي بكر الذي خلق صافيا ولب. وعلى عمر الذي قمع كل جبار على الكفر فأكب وكب. وعلى عثمان المناجي طويل ليلته مناجاة الصب. وعلى علي أشجع من حام عن الإسلام وذب. وصلي صلاتك بإحسان على التابعين يا رب. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة هل كان جمعاتي جمعة جتشون هل كان تربين ولتكبم. سبت جتشون هل كان يوكين قويا تربين اتأدى مرم. أحد جتشون مو قويا تربين إيقلمو. واني أحد يدنيف توكو واني يدنيف إساتو توكو جدي تربيك يساويان جل كبا إسوان تأفي أكومة عربات التيجو. اثنين يدني لما فادا ثلاثة يدني أربعاء يدني بفسن لكوف سجو هذا خميسات. جمعة جتشون مو guyyaan itti walitti qabamu torbeen itti walitti qabamu yookiin immoo guyyaa ummanni islaamaa illee itti walitti qabamu nabi Muhammadin dura maqaan kun mogga'ee jedha warri seenaa gariin sallallahu alayhi wa sallam. halkan jum'aa halkan ulfinaa halkan barakaa halkan ajrii isa keessa dalagamu ka akka salawaata rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam dachaa deebi'u jechuu akkuma rasuuli rabbii jedhan sallallahu alayhi wa sallam yeroo halkan jum'aa yookiin guyyaan jum'aa tahe salawaatan irratti heddummeessa salawaat isin irratti buftan nabira gahaa jedha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. akkuma beekamu rabbiin nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aakhira ambiyootaa ergee ofii ambiyoota hundarraa booda dhufanii garuu hundi isaanii caalan salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. osoo Aadam akkuma isaan jedhan sallallahu alayhi wa sallam osoo nabiyyallahi Aadam abbaan kiyya dhoqqee ta'ee gaagaramee dhoqqee keessa ciisu osoo naman ta'in osoo ruuhiin ittiin afuufamin ani nabiyyi ta'e jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. hatta osoo Aadamin khalaqamin rasuula rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam. ammoo ummanni keenya biyyoota adda addaa keessa jirtan keessattuu ummanni keenya naannoo Dubaay Imaaraat Dubaay yoo itti jennu gaa maqama namni itti walii galee biyya guutuutti waan malee magaalaa takka rooba dhiheenya roobaa jiru namoota keenya namoota wal beeknu namoota keenya hedduu qabeenya isaanii ka jalaa babbadellee jira ka bishaan mana isaanii seenee jalaa balleessa jira ijoollee keenya ka makiinaan isaanii hedduun harkaa miidhamte jira. waan isin harkaa miidhame rabbi bakka isin haa buusu tana achitti immoo rabbi qabeenya keessan lubbuu keessan maatii keessan wajjin rabbi isin haa tiksu isinillee haga dandeessaniin of eegaa ol eegatti socho'u yeroo roobni fi bubbeen hamaan dhufu kana gaarii hin tahu balaa keessatti akkuma gaaf tokko rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam Tabuukiin deeman Tabuuk jechuun Madiinarraa kiiloomeetirii 690 wayii gara kiiloomeetirii 700 jechuun Madiinarraa Tabuuk. Nabi Muhammad lola cinqaa lola rakkoo jedhamtu seenaa sahaabaa keessatti lola santu ture. Haga rasuulli rabbii duniyaa jedhan sallallahu alayhi wa sallam lola san gaafa deeman rasuulli halkan tokko bubbeen bubbisuu deemti cufti keessan bakka gaala keessan ciibsitanii hin ka'inaa jedhanii akeekkachiisa rasuulli rabbii. Bubbeen tokko bubbisuu dhufa bubbeen sun wayita dhufee nama miidha jechuudha. Garuu bakka kaatanii bakka ciiftan bakka gaala keessan ciibsitan bakka qubattanii hin socho'inaan dhaamsa rasuula rabbii ture. Namni lamaa gaafsan ajaja rasuula rabbii didanii waan isaan jedhaniin dhageenye bubbeen dhufte nama lamaan ol kaatee bakka silaa gaala ciibsaniif qubatanirraa sochoote nama lamaa socho'e fuutee bubbeen gaara xayyi jedhamutti fuutee darbite jedhan biyyaa baarte jechuudha bubbeen. gaara xayyi rasuula rabbii dhahiman salawaatu rabbii wassalaamu alayhi laal nama waan hunda rabbi kenneef wajjin socho'an sahaaba rasuula rabbii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kanaaf lubbuu ofii halaakarra waan buusu waan itti shakkitu waan sodaattu waan abdii shakkiirraa qabdu itti deemuun lubbuu ta'e qaama kee ka rabbi amaanaa si kennu irratti harkaan fudhachuudha irraa si gaafata rabbi. Bubbee rooba cinqaa kanaayyuu miti nyaata tokko nyaanni kun namiidha yoo nyaadhe dhukkuba natta yookiin na bokoysa rakkoon irraan gaha jechuu osoo beektu nyaata san fuutee yoo nyaatte nyaanni sun si miidhe guyyaa qiyaama rabbi irraa si gaafata. Jasada kanatu qaama kanatu amaanaa nu kenname malee qaama keenyaa miti. Yeroodhaaf meeshaa rabbi nu kenne keessa jirra malee
kanaaf waan nyaannu waan dhuynu waan uffannu waan goonu waan sochoonu hunda rabbiin hangaa fi daangaa bakkaa fi akka kaa'e hunda isaatu sanirraa xiqqoo maydhee taanaan dhiibbatu qaamarra dhufa jireenya irratti dhufa. Kanaaf uummanni keenya naannoo Bahrainii rooba cimaatu jira. Akkasuma naannoo Oman fa'a uummanni Islaamaa biyya san jiraatan hedduun isaanii dhiibbaa ijoollee bakka tokkotti roobni bishaan galaanni fudhatee ijoollee 7 ol madrasaa takka keessa Imaaraat Dubaayin akkasuma Shaarjaa warra akka Ajmaan roobni bakka hedduutti mallaqa miiliyoonotaan biliyoona lakkaa'amu dhiibbaa irraan geessaa jira. Rabbiin waan dalaguuf isa beeka. Yeroo maasiyaan baay'atu yeroo dogongorri addunyaa tana fudhatu rabbiin ilma namaa akeekkachiisu hojii akkanaa tarkaanfii akkanaa fudhata Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ammoo tarkaanfiin duniyaa gubbatti nama dhuftu musiibaan duniyaa gubbatti dhuftu rakkoon duniyaa gubbatti dhuftu yoo ati nama rabbitti amane taate si gaariidha. Maaliif jennaan qooda kee ka ibidda jahannam san har'a rabbi duniyaa irraa fixaa jira. Har'a maasiyaa osoo nurraa dhiqe osoo nurraa fixe jahannam seenuu baanne salawaatu akkuma rasuuli rabbi jedhan alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf galgala jum'aa galgala salawaataati. Salawaata rasuula rabbi irratti baay'isa. Salawaata nabi Muhammad irratti buusuun qoma nama dhiqaa, qalbii namaa qulqulleessa, gammachuu namaa eda'a, rahmata rabbiitti nama kaleessa akka nabi Muhammad maqaa keetii fi maqaa abbaa keetii dhahan nama godha akkuma سيد هذه الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبي بكر الصديق عثمان بن أبي قحافة عبد الله عثمان بن أبي قحافة كجدم أقوم إني قباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل عند قبري ملكا ربي قبريتي يبر ملائكات كرم دجل النبي محمد يونمني أمتك يا كيسان من تكو صلى الله عليه وسلم جدي صلوات رتبوسه ملكتش قبرك يبر جرسون سجلين نتهمه سجلين نتدبته الرسول يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان الآن إبلو مقاك قفام مقا باك يتيلي ده أما صلوات سر رتبوسه نانجد مالي ملكتش سن هنا فجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي نمسا صلوات ردي بسيد وعيسى ودوم عليه هنا فجد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أكما يادة كبجني والفني ربي نبي محمد كني هكا كافسان دنيا قباجرا صحابون إساني تكساتراني كبجا في والفنا إرضي إساني قر إساني كبجا إساني شرف إساني إيقاترا صحابة رسول ربي إرقى صحابان نبي محمد اللي دنيا دائما تابعوني وري نبيوت صحابة كمان أتباع التابعين كسموري صحابة كما رسول ربي جدا عليه الصلاة والسلام صحاباك يرى أمني توكو دولاف وياتوك بهو لاف جراتا جدا دولا سنرتي ويته فنت ريهاتا أكا ربين بيا جابسو فلأكا سنجلا جابسو نمني توكو الكاي إسين كيسا نمني نبي محمد أرقي جرا إجان جدي غافتا جدا إيتين جرا كنو أني نبي محمد أرقي جدي نم توكو أصبح جدا رسول ربي بود ربين بيا سنجلا بنا جدا سبب سنيتي لال وياتوك كل أتش بود برا توكو جدا رسول ربي فيغزو في آم من الناس ومني تقولون الأفبية تقول أكجدا إذا صحابة رسول ربي برا جرات صدركال ما فا مسألة ما فا كانت مو صحابة رسول ربي لمن هل فيكم من رأى رسول الله إسن كيس نمني نما نبي محمد أرجي جرا إسن كيس نمني نما نبي محمد أرجي جرا جدني والقافة تابع يجو ورا صحابة رسول ربي أبي إسلام ما جرات إسلام ما داندوه إساتو تابع جدا تابع أو توري جدا تجد جدا نمني صحابة أرجي ربين سبب سنين بل أجلابنا جدا بيا لولو فلقان سنج أبسي إنجفان ودان قوم فتشيسا جدا بودر مرسا سدفا مو جارا سدفا جتشو لولا توكو جابل بيا توكو جابسو داف ديمي أمني توكو جلا جابو دنان لولي جلا سوچو دنان توكو البهي هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكيسا نمني نما نبي محمد أرجي جرا سدفا سنكيسا نمني نما نبي محمد أرجي جرا جدا فيقولون نعم ايتي انا كيسا نمني نما نبي محمد ارجي جدا اتشي ربي سبب سنين بي سنجلا بنا جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبجا في ألفنا ربنا محمد كان دين كان من حتى من يوم قال زملوني إلى يوم قال فيه بل الرفيق الأعلى قافا قودا هراء كيسا بحني كديجة من دقاني نمري ندوكسي
namari jedhe rasuul rabbii mana isii seenanii siree irra ciisan gaafa ergamuuf risaalaa fudhatanii addunyaa dukkana tanatti as bahanirraa haga gaafa mana Aishaa keessa ciisanii ruuhiin isaanii keessa baatutti faqad qaasa rakkoo meeqa dhandhamee adaaba meeqa argee fitnaa meeqa dhandhamee akka nuurri guddaan har'a anaaf ati muslima ittiin taane ittiin bareenni ittiin urguufni kun nu bira gahuuf waan nabi Muhammad hin dhandhamin hin jiru rakkorra cinqarra beelarra min kulli anwaa'il fitani wal balaaya balaa fi fitnaa hundarra dhandhamanii duniyarraa galan rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam har'a immoo nuti ummatuma salawaataa qofa moo dhuguma kabaja nabi Muhammad san eegaa jirra. Akkuma nuti beeknu akkuma yaadattan dhiheenya ramadaana keessaa gareen nageenya biyyaatiif aduwwii nageenya lammiiliitiif aduwwii nageenya amantiileef aduwwii ta'e kan rakkoo waan nama quuqu waan namni irratti obsuu hin dandeenye waan namni yoo tuqame bobahu dhohu dhufee tuqee nabi Muhammadin jechoota fokkata namni nama dhuunfaatiinuu jechuun itti ulfaatu har'a nabiyyi addunyaa tana keessa ilma namaa keessa hatta malaa'ikarrallee nabi Muhammad sadarkaa qabu salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi yeroo gareedhaan hundaa'anii dhufanii nabi Muhammadin arrabsanii ittiin dhaadatanii ittiin baacanii ummata miliyoona 70 jala gahu ummata islaama Itoophiyaa ka akka addunyaattu barbaa'in isaa sadarkaa qabu akka addunyaattu sadarkaa qabaa bar musliimoonni Itoophiyaa keessa jiru irratti baacanii namu jara dhiisee ofii wal darbate kun majlisa dhahee kun ustaaza dhahee kun ustaazan gariin immoo ummata komataa kun kaan komata beeyta adumattu ummanni tokko ita kasaare wal komatu eegala ummata kasaare waan ati beeytuun ofii waan san itti gaafatamummaa san ofii bakka bu'ee dalaguu dhiise hojjetuu dhiise ofii wanni kun ana ilaallata dhimmi nabiyyii anatu waardiyyaa isaaniiti namuu dhuunfaan itti amane nabi Muhammadin jumlaadhaan gareen tokko itti amane gareen kun irraa bakka buune nu hundi keenya dhuunfaan itti aman nu hundi keenya dhuunfaan itti amanne kasilaa itti gaafatamummaa dhuunfaa namuu qabu sagaleen dhagahamu jiraami sagalee kasilaan hundi itti gaafatamummaa dhuunfaa bahachuu qabnu garuu immoo kun kaaniin dhayaa kun kaaniin osoo wal dhahu ajandaa guyyaa sadii ta'e si beekarree gatii kee beekanii sirritti si baranii warri waan san dalagu warri waan san jedhu maaliif durallee inni isin dur arrabsee bokkisee waan fedhe dalagillee qoricha isaan malu hin arganne seeratti hin dhihaanne kissi yookiin haala amma yeroo inti jirtu kanaan kissi jala waan inni seene hin jiru ka duraatu waan bakkan qabatiniif ka duraatu waan bakkan argatiniif qoricha isaan malu waan hin argatiniif lammaffaa fidee sii dabale lammaffaa akka ati ummata ajandaa qofa taate si beeka ummata ka biyya jirullee poostiidhaan barreeffama ka as jirullee ka biyya alaa keessa jirullee poostiidhaan nama poosti godha taa'ee poost feesbuuk irratti poostitu ambi lafarratti booksiin dhukkee irraa kaasa inni immoo poostiin dhukkee walirraa kaasa si beekan gatii kee beekan hagati geettu hagati yoo qabaan guunne kaayoo gadhiisan lafa guuttu akka ati ajandaa xixiqqishuu ajandaa gadi buutu ajandaa gadhee qofaan mataan si naannahu akka ati dhimma dhugaatiif dhimma seenaatiif dhimma dirqama sirra jiruuf akka ati waan daline si beekan sirritti si beekan agasi maaliif jennaan kunoo guyyaa 3-4 ji'a tokkoon guunne akka waan wanni tokkoon ta'ini dhiifte atillee biraa galte ajandaa biroo harkaa qabda kanaaf ummata akka qorsoo yookiin akaayyii eelee gubbaa jirtu jiruun akka akaayyiititti asii achis agaabaltu si beekanii akka ati hayyuu kee hin dhageenye si beekanii akka ati amantii kee dhugaaf of hin kennineef si beekanii haqiiqa jaalala dhugaa san akka ati hin qabne akka ati abbaa poostii qofa taate abbaa haasayaa qofa akka taate abbaa viidiyoo fi sagalee walirra waraabuu fi abbaa kommentiif laayikii qofa akka taate sirri si beekan sirritti aduwiin dura dursoo dhufee si dhahuuf haga namaa hubata dura aduwiin dhufee waan tokkoon si dhahuu wayita barbaadu dhufee haga namaa kiiloo kee gatii kee ummata kana yoo tu'idhe hagam balaa fidaa hagam rakkoo uumaa hagam takka nabiyyi isaatiif of wareegaa hagam nabiyyi isaatiif of kenna dura qoratanii qorannoo eega sirratti gaggeessan booda gatii kee waan sirritti beekaniif har'a hatta islaamummaa irraayyuu waan si dadhabaniif si beekan
ما ليش بربادتي أصبحنا ندافع المسلمين عن الإسلام هرّا إسلام مرة مسلم توتا دلمني إسلام مرة أي مسلم توتا دلمني مسلم توتا ما دلباجر إسلام مرة من تابرات ميبر أكد وفي كيتي نبيكي كيتي قوستو سبيكان أكد القرآن قوسو جل قبل سبيكان أكد أكيدار كان قبل توحيدا بكان قبل سبيكان أكد بيكم ساف إدون قبل سبيكان أكد هيون كي سبيرات تقاتين قبل هيوك يفرنيات سبيكان هيوك هيو جتشون فتاكان وفتا ستري عورة سلبين وكامرة تيجو وانا من ملفني دو يفتي ديم وجو وانا من دو يفتي ديم وجو كانت تستر هيون أكسن هيون ستري أمتاتي أكتي فتك أفرنيات وان سبيكاني أكتي فتك أفرنيات هيو جتشو متا أكتي متاك أفرج أجابسيتو أكتي بيكا كي متاك غرغل جيتو بيكا كي كوغاسا ديتم وغا دبا وغا شنتم وغا جهاتم سيدالجي جروغو توسي كنّي wareegama waan ilmi namaa namaa wareegu kamu si hidhamee si tumamee si salphatee si fi hanqinni qaama isa mudate guyyaa tokkotti inni dogongore akka ati zeerota isa deebiftu waan beekaniif haga sirriitti si beekan. Kanaaf ajandaa muraasaa akka ati ajandaa qofa dhaloota ajandaa dhaloota bubbee dhaloota girrisaa jechuun munaafiqatu girrisaadha. Yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim munaafiqni akka ispoonjiiti. Waan hundi ofitti asxuut akka maagneettii waan hundi sagalee wayilee dhukaate ofseha wama isaaf dhukaasan seha gir achi garanaa gir mu'minni thaabit gad dhaabbataadha. Mu'minni ajandaa yeroo isa nafarsitu. Mu'minni waan guyyaa tokko lama dhufee dabruun qilee hin seenu. Rasuuli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam munaafiqa mu'mina maaliif fakkeessa rasuulli muka timiraatti fakkeessa. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فأخبروني ما هي مكا كيسا مكا تقو جرا كبال لسار عن هرجع نجري رسول صلى الله عليه وسلم ممكن سن ما لك تينا هي ما جنان صحابوني رسول ربي والقهني قافي كان لقي فتاترا مكا قم وجه بدا كيسا سيأتنا النهني قالوا في الأبي اتريسا إلا عبد الله بن عمر ديبيسا أرقاتي قاروك عن فتيريسي رسول ربي في مسانيتي دي بسان صلى الله عليه وسلم إنها شجرة النخل مكتمراتي للرسول مكتمراتي مالف رسول مؤمنة فكيسا جنان علماء نكاك ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه من محمد بن أبي بكر أحد تلامذة ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليهما وقدس الله روحهما جري لمان ورسينا إسلاما كيستي سيقهي الآن أبو ابن القيم حديثا شونفيل عليه فكري مكتمراتي في مؤمنة مالتو الفكيسا جناني ممكن تمرا ثابت الأصل أصل إساه الدهيد سالفة كيس جرا ينكفوا حاجة في أيوتوري قدة أبو جدا قدة أبو قدين نساء المكو